Ashama harka fuunee akkam jirtu nagaa waaqayyo bakka jirtanii lafa jirtanitti isinii haa ta'u isinii jedha akkam jirtu nagaa keessanii isinii jedha warroonni mana kiyyaaf maatiin taane guutaa maatii ta'a isinii jedha subscribe like gochuu hin dagatina akkasumas share gochuu hin dagatina warroonni duraan turtan immoo guddaa galatoomaa galanni keessan bilisummaa ta'u isinii jedha uummata qashtuu uummata jaalala egaa akka isin warroonni share gootanii kommentiidhaan jabaadhu ittanii na jajjabeessaa jirtan galatoomaa isiniin jira uummata qashtii galanni keessan bilisummaa ta'u isiniin jira egaa nama gargaaruuf nama ta'uun barbaachisaadha nama yommuu gargaartuu maallaqa qofa namaa kennite osoo hin ta'in yaadan nama gargaaruu jira karaa hedduudhaan kunuunsa gargaarsaa komantii barreessuu keessanii like share godhuu keessanii fi galatoomaa isiniin jira uummata qashtii uummata jaalala isiniin jira akkuma beekamu gaara mata duree ashandaa torbee kana deemaa jiru isinii qabadhee dhufe egaa yeroo baay'ee uummanni keenya wal xinnechuu wal arrabsuu bakka wanna namni hin qabne jechuu wanta tokko namni tokko yoo dogoggore seenaa durii fidanii maasirratti xurreechuu akkuma beekamtu beektan hundi keessanuu haaraa miti Kadir Martuu samuuna kana ashandaa ta'ee jira duulli irratti duulamaa jira dhugaa Kadir Martuu nama oromummaa isaatiin akkam cimaa nama sabbuunaa nama uummata biratti jaalatamaa kabajamaa akkasumas goota oromoo kan ta'edha dararaa hedduu keessa uummata oromoof jedhee dararaa hedduu keessa tumaa hedduu keessa hidhaa hedduu keessa darbe lubbuusaa qofatu jira malee waan hedduu dararaan irra gahee waan hedduu hacuucamee waan hedduu waan aganan jedhamne kana kan ta'e immoo ofii isaatiif osoo hin ta'e uummata isaatiif jiraachaa ture jireenya isaa bara isaa guutuu uummata isaatiif of kennaa ture sirboota isaa yoo ilaaltan namoonni baay'een keenya oromummaan maal akka ta'e hin beeknu nama Kadir Martuudha irraa barannedha Kadir Martuun nama fakkeenya guddaa ta'uudha uummata oromoo kana immoo oolmaa guddaa biraa ooleefii jira oolmaa guddaa biraa qaba kanaaf nama ammana gahu kana nama guddaa kana akkamitti namni osoo mabar namni akka ofii dirreen akka isaa dirreessa qeeqee ta'u namni wayii gadi maqaasaa akka social media kanarratti xinneessanii garuu baay'ee nama gaddisiisa dhugaa oolmaan isaa kana ta'uu hin qabu galata hedduu qaba galanni isaa dubbatamee hin dhumu kanaaf bilis warroonni maqaa namaa xinneessitanii laayikiidha jettanii fooloodha jettanii maqaa namaatitti fayyadaminaadha isiniin jedha maaliif waan hunduu laayikiinis fooloodhas beekamtii argachuunis ni darba garuu kan hin dabarre isa ati viidiyoo irra seenaa kee kana hojjettee bira darbartuudha boru maatiin kee daa'imti kee abbaan kee maal dabarse yeroo durii isaa jettee amma yeroo ammaa kana immoo karaa feetu jiraadhu biyyuma keessa jiraadhu bakka feete jiraadhu miidiyaa babal'atee jira waan ta'eef wanna ati har'a goote kana dhala keetii arguutti ta'a dabaree seenattaaf waan ta'eef boru dhalli keetirree sitti qaanofti sitti cuubbamti bakka jechuun kana dhaloota keetii kana dhala keetii dabarsuun akkasumas immoo dhaloota egeree kan sammuusaa hidhuu akkasumas xiin sammuusaa ni dhuquun hin barbaachisu daa'imti kee waan gaarii yoo hojjette siin boonti waan gaarii tokko yoo hojjette ilmoon kee siin boonti jechaadha akkuma Hacaaluu Hundeessaa waan agalbuun jirutti waan gaarii hojjete darbe garuu dhalli isaa yookaan ijoolleen isaa haati manaasaa uummanni isaa eebiin isaan boonaa jechaadha akkuma isaan boonu isaa waan badaa tokko hojjete addunyaa kanarraa darbe maatiin isaa immoo deebi'ee isaan attiin gaddaa jechaadha maaliif atti salphataa jechaadha kanaaf akkuma kana aga addunyaa kanarra jirtanitti nama arrabsuurraa osoo of qusattanii waan gadhee akkanaa nama arrabsuun beezawee ofii keetii of arrabsuurraa of xinneechuudha namni nama arrabsu sijjamar xiqqaataa isa jedhasanii aan dhugaa natti ulfaata afaan maalitiin akka nama arrabsu safuudha dhugaa inna kanaaf warroonni Kadir Martuu qeeqxanii arrabsitan irraa gadi bu'aadha Kadir Martuu yoomiyyuu guuta kabajamaadha jaalatamaa uummata isaa biraatti nama dogoggore kan gorsee deebisuudha
Kanaafi gadi bu'aadha irraa gadi bu'aadha. Isinin jedha warroonni isaa arrabsitanii yaadafuu Oromoonni nama jiru kana nama lubbuun jiru xinneessu gizee du'e qofaadha kan nama jaalattanii gizee lubbuudhaan jiru kana waliin jaalanne waliin kabajne taanan yommuu inni du'e darbetti jaalattus dhiistus maal gootiif akkuma yoo nani du'e araddaan hin biqileen jette harreen. Kanaaf yoo inni jiru kanatti hin kabajne taanan yoo inni lubbuun darbetti kabajaan faarsuun kee maaf barbaachisere yoo inni lubbuudhaan jiru kana hin kabajne jaalala hin kennineef taana yommuu inni lubbuudhaan darbe faarsuun maaliif barbaachise. Kanaaf yeroo baay'ee barteewwan kuni nurratti baratamee jira. Yeroo baay'ee nama keenya tokko jajjabeessuu nurratti hin baratamne xinneessuu wal xiqqeessuu amantiin ol qooduu kutaan ol qooduu gandaan wal qooduu bakka shanduma tokko fudhattanii akkas ta'uun kun barbaachisaa miti. Garuu amma wanti dubbatamee jira oduu suuraa isaatirree maxxansuu baattanii irraa haasa'uu baattanii maaliif hingaa namoonni baay'een garuu isa arrabsuu osoo hin ta'in fooloo fi laayikii soo barbaadan immoo isa osoo hin ta'in namoonni biraa gaggadheewwan jiru osoo sarratti hojjettanii baay'ee barbaachisaadha. Maaliif jennaan namni kun oolmaa guddaa isinii oolee oolmaa isaa baastanii hin dandechan waan ta'eef waan hedduu dararaa hedduu keessa jireenya isaa guutuu uummata isaatiif jiraachaa ture waan ta'eef oolmaa kana deebisuun keessan immoo baay'ee nama saalfachiisaa nama qaanechaa afaan maaliitiin akka isa arrabsitan egaa isintu beekaa warroonni isa xinneessitanii ofii keessaniif xinnattanii kadar martuu